hafuura diqinti, hafuura qolqola, sagalee guddaa iyyaawattu, lalacheessa kan jettu, biyyaan baasa kan jettu, dhibeedhaan lalacheessa kan jettu, iddoo itti tarii iyyaabaa, hafuura qaallichaa hafuura sariidhaan dhuftu, iyyaawattu iddoo jirtu, iyyaawattu iddoo jirtu maqaan isaa boobedha. Iyyaawattu, baasa, iyyaawattu, sagalee guddaa caalaa iyyaabaa, iddoo jirtani, iddoo jirtani, yommuu attu manfas, hafuura du'aa, iyyaabaa, gaa'ela jiruu barbaadde, jireenya isaanii dhabdee kan jirtu, ajjeesuu balleessuu barbaadde, humnaa bageeffama Yesuus, iyyaabaa, dargaggeessa dargaggeettiidha, iyyaabaa, iddoo jirtani, humnaa bageeffama Yesuus, innaawwati wanta dargaggeessa, abikitti qabateera, hafuura diqinti, hafuura qolqola, hafuura du'aa, iyyaabaa, eebba isaanii qabdee kan jirtan, nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Warri hafuura qulqulluu eebbatan, warri balballi irra haa banamu jettan, warri balballi eebbaan irra haa banamu jettan. Daf ittiin deebitu gammachuu isaa argiteeti. Gammachuu isaa argiteeti. Daf maqaa Yesuus Kiristoos. Ishi qophaa'a Waaqayyo hojii irra jira. Bayyeesu ni jedhame. Sagalee guddaadhaan ani qabeenya Kiristoos jedha. Mee qabeenya Kiristoos kan seetaan mana Kiristoos yeroo takka jettu Waaqayyo gochuu kee deebisa. Namni amiin jenne ta'u nama amiin jedhee finna. Yeroo takka jettu Waaqayyo gochuu kee deebisa. Akkamit qabeenya keenya qabsiisee deemna? Ante maali? Anta'u. Yesuus dideera. Yesuus dide. Aki. Maal faatu fayyadamaa kan dura? Waan hundaasa. Maal fa'i? Qabeenya isaa waan jiru. Ishi. Kan irraa guuraa turre. Buufnee dhufnaa. Irraa guuraa. Waggaa meeqa saamtan? Aragaa waggaa 15. Saamtaniitu. Saamne maali? Hafuura maaliiti? Hafuura qolqola. Tokko. Hafuura ajjeesaati. Ajjeesa. Hafuurri ajjeesaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhufateera. Kana eessa amiin jettu si garbichi? Hafuura ajjeesaa Waaqayyo gubeera. Ija warra dhufa qaba. Ina rakko. Ishi. Sንት ዓመት? ዛሬስ? ክብር ይገባል ኢየሱስ።
Hafuura mana gummaa laalaa. Mucaa kana ittiin taphate. Maal taate? Maal taate? Isti harka isa jedhama. Baay'een jira. Sagalee tokko. Wadaasa. Ishi. Abenjira. Ishi. Manajira. Ishi. Sakilomete tufte ginishin akkanumatti tufte kan nakama. Abbaa warraashee maal goote? Maal goote? Dibamsiise. Dibamsiisee? Hafuura xonqolaa. Sagalee guddaa eeggatu. Tokko. Abbaa warraa gaddisee eenyu gaddise? Sagalee guddaa. Tokko. Lama. Si baay'eetu jiraate. Maali ta'e? Nakabate? Sina booma. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abbaa warraashee gadhiisiiti xonqolaa morri hafuura abaarsaa hafuurri zarii eenyu baay'e? Jamir. Tarkam. Tarkam. Tokko. Lama. Kanalala. Hafuura maal jedhete? Ashi jalaa fudhachuuf yaalaa jirra. Ishi. Nus immoo abbaa ishii immoo kunoo eeggadha kana qabsiisnee reebne. Ishi. Amma immoo abbaan koo reeba biyyatee kunoo faana kaattiin aarti. Abbaa ishii bira jirtu jala. Sagalee guddaadhaan hiikeessa wayi. Tokko. Lama. Isa lama.